Arsirraa bilbilaa jira arsii aanaa loodee tosaarra. Nu biratti haalli jiru haala fokkataadha. Namootuma nagaa akkanumaan ka daldalatu nama tokko akkanaan rabshaa kaasanii guyyaa san booraatiin jiran jechuudha. Ijoollee miskiina, ijoollee homaa hin beekne, ijoollee homaa hin qabne booraa jiran jechuudha. Akka namni waan tokko hin taaneef isaanillee sodaachisuuf poolisiiwwan qaamonni hidhatanii magaala keessa deddeemanii sodaachisaa jiru. Magaalota aanaa fi magaalonni xixiqqoon jiraniin akkasii sodaachisaa jiru. Magaalli tokko immoo magaala qophii irra jirra yoo rabbi jedhe irra jirra qophicha. Ammallee asumaan dhaamsi kiyya. Wanti jedhame kun osoo duuban deebiin rabbiin kadhannee jechuudha akka irra galmarra geenyu abdiin qaba. Qeerroon bakka hundaa jabaatee akka wanta kanarratti waan gaarii hojjetu jechuun barbaada. Dodorarraa bilbilaa jira. Ibsi qeerroo qabnu karaa cufuun kun baay'ee nu gammachiisee jira. Abbaan keenya Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa bahutti. Baqqalaa ganna kana bakkaan kennaa ibsi baay'ee dansuudha. Beelofni dheebuun illee abbootiin keenya qabsoo itti fuufa. Akkasi cufaarra baqqaanullee. Sagaleen keessan baay'ee nu gammachiise. Nutti hin gadhiisan isinillee alaraa nutti hirmaata. Mootummaa Ameerikaa guddichatti nu dubbadha. Qophiin keenya waliigaltee mari'anneet ajaja mootummaan kennu dinnee ajaja keenya ajaja qeerroo. As magaalaa Adaamaatti irraa bilbilaa jira. Ani ibsa qabu ibsa qeerroon baaste kanarratti akka magaalaa Adaamaatti jajjabaachuu qabnaa, sirriitti irratti hojjechuu qabnaa, sirna naafanyaa kana hiddaan buqqisnee ofirraa kaasuu qabna jira. Amma beekaa akka magaalaa Adaamaatti laafiinsa qabnaa, ijaaramni kennallee beekanii xiqqoo laafadhaaf waan kanarratti xiqqoo addaan nu qoqqooduu barbaadanii akka ijoollee asii ijoollee shawaa jedhaniitiin kanarratti qeerroo Adaamaatiin jabaattanii waliin dammaqxanii akka karaan waliin cuftan jechuu ni barbaada. Dhaamsi beeka sadaffaadha. Jecha abiyyiin jedhe san jechi inni kalee haasa'e san Oromoon bilisoomti amma booda ka isii barbaachisu diinagdeedha jechi inni jedhu san irratti nu waan bilisoomne wayiituu hin qabnu akka hayyoota keenya ajjeesaa beekaa keenya ajjeesaa waan bilisoomne wayiituu hin qabnu nu bilisoomu immoo Jawaarii midhanii fi Baqqalaa hidhaniif wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Nuti ammallee haga yaadni keenya bakka yaadni san geennutti duubatti wanti nu deebisu hin jiru jedhee akka qeerroo Oromootti dhaamsi qaba. Lammaffaa warri OMN illee jabaadha. Asii nurraa cufanii isin achitti tokko taatanii akka amma raabaadorii gaggeessan kana jabaatanii nu bira dhaabachuu qabdan. Godina Jimmaa aanaa Sokorroodha. Ibsi qeerroon baase baay'ee gaariidha. Baay'ee itti qophaa'aa jirra. Isumaan wal qabatee aanaa Sokorruu gandaa jannabaa keessatti barsiisota baay'ee qabatee jira. Duukamirraa hin bilbilaa jiru. Ibsi qeerroo baay'ee wanta nama gammachiisudha. Wanta jabaatee itti fufuu qabudha. Millee qeerrooma. Magaalaa Bulee Waraabaa sun bilbilaa jira. Haalli jiru humni mootummaa uummata magaalaa keessa deemaa uummata shoror keessa jira. Uummati baay'inni Jimma edaa haalli amma jiru ammatti labsii qeerroon guutummaa Oromiyaatti labse hojii wal qabatee qaamotiin mootummaa waraana mootummaa bobbaasuu fi kallattii hundaan gandaan sochoosaati kan isaan jiranii. Haa ta'u malee qeerroon wayita ammaa kana ammoo qophii cimaa ta'e xumuree mukoota jiguu qabanii fi dhagaawwan gurguddoo haala jiruun tarkaanfii fudhachuudhaaf innis maatii karaa cufuudhaaf itti isa gargaaru guutummatti itti qophaa'eeti kan inni jiru. Akkuma kanaanis uummanni baay'ee fi deeggartoonni wanna kana guutummatti haala yeroo ammaa kana fudhachuudhaan hojiirra oolchuudhaaf qophii isaa xumuree akkasumas guyyaa eegaa kan jiru ta'uusaati. Walumaa gala haalli amma godina Jimmaa keessa jiru. Ani qeerroodhaaf kanan dhaamu qabsoon akkuma kaleessaa baay'ee hadhooftuu waan taateefu qeerroon karaa hundaaniyyuu tokkummaa isaa ijaaruudhaan guutummatti mootummaa abbaa irree kana ofirraa garagalchuuf akkasumas harka kennisiisuudhaaf yeroon isaa amma kana caalaa utuu inni of hin ijaariin waggaa lama guutuu kan inni of ijaaraa ture uummanni Oromoo irraa gad jedhee mootummaa kana ceesifne jedhee irraa taa'uudhaan duuti Hacaaluu waan baay'ee nu argisiiseeti kan inni jiru. Mootummaan kun mootummaa abbaa irree ta'uurra darbe mootummaa Hayilee Sillaasee ta'ee waan nutti mul'ateef amma humna waraanaatiin biyya bulchuuf qophii godhaa waan jiruudhaaf uummanni Oromoo utuu inni hundeessaa lafa dhaabbatiin itti qabsaa'ee guutummatti mootummaa kana dhabamsiisee
mootummaa uummata Oromootiif mijooftuu taatuuf sablammii hundaaf mijooftuu taatu dhaabbachuudha qaba haadhaan jedhani gama kootiini. Immoo karaa hundaaniyyuu ammatti wanni jiru biyya kana keessatti yeroo ammaa hidhaan beebichi naannoo godina Jimmaa keessaa naannoo bulchiinsa magaalaa Bediidaa irratti nama hidhuudhaan mana murtiitti illee kan hin dhiyeessine ta'uu isaaniiti. Haga ammaa ijoollee gara 15 ol ijoollee gara 20 oltu hidhamee jira. Naannoo sana manni murtii hin jiru. Ijoollee achi keessatti gidirsaa miidhaa cimaa ta'e irra geessisaati kan isaan jiranii. Waan kana qaamni addunyaallee akka hordofu akka hubatu namoonni hedduun naannoo sana irratti miidhamaa kan jiran ta'uu isaanii nu hubachuu qabdu, addunyaatti illee nu dhageessisuu qabdu jenna. Duraayyuu irraan bilbilaa jira. Qophiin qeerroo akka magaalaa Biraabitti irree haala gaariirra jira. Amma beektu wanti jiru baay'ee ammaatadha. Naannoo keenya akka malee nama guuraa jiru. Oromoon wata uumaa guuramaa jiru jechaadha. Shanee jedhamee si guuruu karaa irratti gadi baate. Kanaaf adeemsi jiru baay'ee isaa qeerroo qophaa'a jira, qophiirra jirra jechaadha. Baay'ee qeerroo waan jedhamu qeerroo hundiyyuu jabaatee mootummaa garboffataa kana ofirraa buqqisuu qaba. Oromiyaa guutuu keessatti sirriitti dhaamsa walii dabarsanii sirriitti qophii isaanii xumuruu qabu jedha. Isin immoo miidiyaa kun sirriitti miidiyaan Oromoo fayyadaa jira sirriitti akka sagalee qeerroo nu gumaamtan. Oromiyaa magaalaa hoolota. Ani labsiin ani qabu ibsa koo akka qeerrootitti wanuma duubatti irree na deebisuun qabu karaa nageenyatiin karaa dhugaati wanni duubatti na deebisus hin jiru. Karaa kootiin wareeggamuun barbaada. Nammarree akka caaluu sanitti wareeggamuu nan barbaada bakka. Akka mataa kootiitti qophii eeggachaa tuman jira. Bilbilaa jira yuunivarsiitii Jimmaarraa. Yaadaan itti qabnu kallattiidhaan haala amma jiru kanaaf ibsaa qeerroo bilisummaa Oromoo baasii sanarratti qophii jiru isiniif ibsuu barbaanneetu ammas immoo yaada dhaamsa akka buutuu biyyaatti Oromoodhaaf barbaanneetu. Ani duraan dursee uummata Oromoodhaaf kananii yaada dabarsuu barbaaddu akka hayyootaatti ogeessa tokkootti akka sabaatti jiraachuudhaaf dhabamuufis jiraachuudhaafis taa'ee Oromoon waliin gamtoomee tokkoomee dhimma waloo irratti ka'uu qabu ammadha. Dhimma waloo irratti hamma hin kaanu taanaan ofiin wajjeesanii amma walii wajjeesanii walii cabsanii hin qoqqooduudhaaf Oromiyaa Oromoo kan jedhamu otoo hin dhabamin ka'uudhaa qaba Oromoon. Dhaamsa gurguddaa nuti dhaamnuuni namni ani Oromoodhaa abaluun Oromoodhaa abaluun Oromoo miti otoo hin taane yaada ideoloojii Oromoon qabu xiinsammuu Oromoon qabu safuu Oromoon qabu Oromoo eegutu Oromoodha. Oromoo tokkummaa Oromootti amanuutu Oromoodha. Oromoo Oromiyaatti amanuutu Oromoodha malee Oromoo xiinsammuu Oromoon hin qabne qabuun Oromoodha jennus kasaaraadha. Kana argaa waan jiruuf namoota abbootii gadaa keenya ta'anii namoota beekamoo ta'anii har'a aangoo qabna jedhanii har'a maallaqa qabna jedhanii biyya keenya kana saba keenya kana saba biraa wajjin walitti buusaa maqaa nu balleessaa deemanii dhaamsa of eeggannoo otoo hin taane sabarraa baatuu jenneetu dhaamuufii qabna. Tokko ogeeyyonni keenya ogeessonni mootummaadhaa hojjettoonni mootummaadhaa kanneen dhuunfaa keessa hojjetan hundinuu alaaf keessaa warri jiran ibsa qeerroo Oromoo baase kana maallaqaan akka deeggaran dhaamsa guddaa kennina. Sababiin isaa qeerroon kun gaafa bahee wareegamu madaa'uutu jira. Karaa kana gaafa waal goonu dhufuudhaaf hin beektanii wantoota hedduudha kan barbaachisu. Wantoota kanaaf maallaqaan utubuu qaba namni ala jiru namni keessa jiru. Uummanni ala jiru ijibbaataaf ani Oromoodha. Oromiyaa keessaan bahe saba kana achiin qaba ka jedhee yaadu yoo jiraate akshiniitti ce'uudhaaf uummanni of wareeguu qaba. Inni ala jiru maallaqaan inni keessa jiru immoo rooyiidhaan karaarra dhaabbatee falmuu qabaa jechuudha. Sababii isaatu gaafa karaan kun cufatu dadhabaa keenyatu jira. Namoota hin deemnetu jiranii. Kana muuxannoo ergasii waggaa 5 darban kanarraa qabnutu jira waan ta'aniif ijibbaataan hayyuudhaa qeerroodhaa kamidhaa otoo hin jedhin kallattiin hundinuu Oromoo kan ta'e karaatti bahiitii karaa cufee hajaja qeerroo Oromoo amma dabarse si ilaallata na ilaallata nu ilaallata jenneetu karaatti bahuudhaa qabna. Kamtu foonii kamtu looni poolisiin Oromiyaa hidhatee jiru qaamxaan Oromoodha jedhee hidhannoorra jiru. Haga sadarkaa jeneraalota raayyaa ittisa biyyaatti uummata keetti hin dhukaasiin uummata kee bukkee dhaabbadhu. Dhaamsa guddaa isinii qabna kun hin gaadditu booda hin boossu booda akkuma goobanaadhaan milligdaan jee godhee gaafa isaan aangoo qabatanii bakka hunda ni geeffatan ilmaan Oromoo siin aangoo qabataniidhaaf qophiidha. Kana Lammaa Magarsaa irraa barachuu dandeessu. Kanaafuu hin gaadditu waan ta'eef yeroodhaan uummata keessatti deebi'aa. Deebi'uudhaan bobaattanis abadan haasaa iddoo kaffalla malee Oromiyaa walabumuu waan hin oolledha. Galatooma
OMN fi yaada ani qabu OMN Jimmaa akka carraa ta'e muummichi ministeera dhaloota isaas waan ta'eef akka waan sochiin akkasii sirriitti kan fudhatamu garuu ajaa'iba rabbi odeeffannoon ijoollota hiriyoota waan qabnu jennaan guutuu golee Oromiyaa irraa yuunivarsiitii bilbilee hin fudhanna amma uummata Jimmaa akka hidhan hin jiru har'a uummanni Jimmaa haayiskuulitti hidhamaa jira mana barnoota sadarkaa lammaffaa keessatti hidhamaa jira kan odeeffannoo guutuu qabnu buufanni hidhaa manni poolisii guunnaan jechuudha. Kanaaf uummanni kun amaanaa rabbii waa'ee Jimmaa amaanaa sitti himaa jirra gabaafamuudhaa qaba yaa OMN amaanaa sitti himna kana ulfaataa galatooma assalaamu alaikum. Ooran irraa bilbilu haaluma Oromiyaa keessa jiru kana laalu jirran yaada keessatti barbaade OMN isin argachuuf baay'ee natti tolee jira akkuma maatii Haacaaluu goota keenyatiin rabbiin maatii isaatii fi uummata Oromoo hundaan jajjabinaa kennu jecha dhoowwanaaf mootummaan Itoophiyaa kun Dr. Abiyyi Ahmad uummata keenya haalli inni itti hidhaatiin hin jiru haala gaddisiisaa haala nama kennu odoonu gadda Haacaaluu sirra jirru fuudhee aktiivistii keenya Jawaar Mohaammed nurraa hidhe sanaan hin dhaabannee OMN gurra ijaaf gurra uummata dhufee akka uummanni yaada isaa ibsachuu hin dandeenye intarneetii guree jira uummanni Oromoo durillee qabsoon inni amma waan bariisan irraan taa'e dhiiga qeerroof qarree Oromootiin uummanni Oromoo isa ammallee dhimmaatiin kara isaa bahee dhimmaatiin kara biraa bahee kun akka gosa isaa kanarraa fudhatee qeerroo labsii qeerroon baase sana dura dhaabbatee hooggantoonni keenya akka bayan Jawaar jechuun uummata miiliyoona 50 Jawaar nama qabsoo kana keessatti qooda guddaa taphatee shoora guddaa taphatee eenyuyyuu kadiinni kara barbaadu inni gidee Jawaariin Haacaaluu waan jajjabaa fi karoorri isaatuyyuu Jawaariin akka harkatti galfatuuf ilaa inni goosanirra waan hin hafneef Jawaariin akka argatu karoorfatanii diraamaa isaan hojjetanii Jawaariin isaan irratti baasan akka naafxanyaatti ilaalanii achi isaan itti miidiyaa naafxanyaa qabatan isaan wal jala taranii. Sabbataa irratti bilbila baay'ee yaaduu kennuu barbaade gochaa miilanaa isaa irratti kun gocha hamaa gocha gara jabeessummaan illee gocha suukanneessaa uummata Oromoo irratti ta'edha malee kun kan Haacaaluu qofa. Haa ta'uyyuu malee ajjeechaan Haacaaluu baana miilanaa aadaa kan waggaa 150 dura uummata keenya irratti raawwatamaa ture erga deebi'ee har'a isaan irratti nutti agarsiise diina keenya isa waggaa 150 oliif nyaachuu nu galmeeffatee nu shaamaa ture har'a irra deebi'ee nutti agarsiise guyyaa isaanii eegalee har'a warri gammachuu isaanii ibsatan baay'een isaanii Finfinnee keessa naanna'anii bakka gammachuu isaanii sirbaan waan adda addaatiin walitti yaa'anii ibsachuutti jiran inni kun haa ta'u Waaqayyoo guyyaa tokko bilisummaa nuuf fidaa guyyaa tokko gadda isaanii immoo dhaga'uu dandeenya. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana ibsa baasee irratti baay'ee namatti barbaachisaadhaa fi murteessaadhaa fi otoo akka garaa kootii guyyaa Haacaaluun boqotee sana ganama isaa guutummaan Oromiyaa callisa keessa galuu qabdi ture. Akka kanayyuu turamuun qabu ture. Maaliif haa ta'uyyuu malee immoo karoormaan ta'uu qaba. Waliigalteen barbaachisaadha wal dhaga'uun barbaachisaadha. Diinonni keenya halkanii guyyaa nuuf hin ciisani bartee nuti of dagatee garraamummaa keenya irraa kan ka'e aangoo namarra jirramu kunis kan yeroodhaaf nu fakkaatee afaan keenya haa ta'ee yoo baay'ee gaalaata jennee baay'ee obsinee baay'ee turre har'a kunoo osoo lammiileen keenya guyyaa guyyaatti turanii dallifnee ilaaluu irraa kan ka'e kunoo har'a ija keenya nu harkatti jaamsanii ijji keenya jaamtee kanaaf nuti qeeroon har'as hin jira qeeroon borus hin jira kaleessas hin jira wanti duubatti nuti ibsu hin jiru guutummaa Oromiyaa hunda keessatti guyyaa hin godhama jedhame kanatti guyyaan labsame kanatti labsii sana hundumaa guutumaan guutuutti hojiirra oolchuutu nutti jiraata halkanii guyyaa irratti hojjechuun nuti jiraata maaliif bilisummaan hojjetan malee dhama'an malee jabaatan malee ciman malee hin dhuftu maaliif akkuma jedhame waaqni fi faranjiin nama jabaattee hojjetatu gargaarti jedhan gartee kanaaf guutummaa Oromiyaatiif dhaamsi namni qabu tokko immoo dhumaatiin uummata keenya guyyaa guyyaatti naannoo Oromiyaa ispeeshaalii naannoo kibbaa fi lixarratti labsame irratti guyyaa guyyaatti dhumaa turan hundumaa gara Shawaa Kaabaa irratti illee manni gubachuun lubbuun namaa darbuun garagaraa dalagamaa ture hundumaa gaafatamummaa akka qabaataniif qondaaltonni naannoo sana hojjetan tokkoon
tokkoon isaanii maqaan isaanii galmaa'ee taa'uu qaba. Tokkoon isaanii milishaa gandaarraa eegalee itti gaafatamaa dhimma nageenya ganda. Baalee magaalaa Dimiirraayi. Guutummaa labsii qeerroo lafa irratti yaadne nu qabnu wareegamni qeerroo guyyaa kaleessa. Duukaan biraan isheen bilbilaadha. Labsii qeerroo wanta jajjabeeffamuu qabudha, waan gaariidha. Nullee waan goonu wallaalleetuma turreeyyuu amma yeroo kanatti waan kana murteessuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee das nu jedheera. Beekta wantichi wanta kana qofa osoo hin taane karaa wanti duuba tokko iyyuu hin jiru. Yeroo ammaa dararama guddaa keessa jira. Akka keessi taanani kanarraa wanti nu qabu tokko iyyuu hin jiru jedhaan qeerroo hundumaafuu gara muranneetti deemuu qabna. Yoo kana ta'e malee mootummaan kun. Adama labsiin kun labsii barbaachisaadha, kan eegamaa turedha. Wanti guddaan biyya keessa qofatu otoo hin ta'in biyya alaattis wanti godhamuu qabu hiriirri calqabee jiru kun itti fuudhuma qaba. Nama Adaamadhaan bilbila haarii jiru haala gaaddisaadha. Jala bultii sarbaa xiqqaa karaa cufuuf qophoofnee jirra. Jabaadhaa isinis jabeessa. Oromiyaa jiddu galeessaa Finfinnee irraan bilbilaa Jamaal Hassaniin jedhama. Kuni kana booda wanti sodaa'an wanni akkasitti gadi qaqqabataa dubbatanii jiru beektanii. Labsiin qeerroo akkuma jirutti tahee yaadaan qaba beektee ani hundumtuu walii galeera waan ta'eef labsii daandii cufaa kanarratti jarri yaada isaanii jijjiiranii haala sochii isaanii illee wayyaanota irraa muuxannoo guddaa fudhatanii as gahan waan ta'eef jijjiiratanii jiranii. Jijjiirraa kanarraa kan ta'e yaada isaanii naannoo Oromiyaa magaalota hunda irratti humna waraanaa. Ani kan bilbilaa jiru Affaarraa bilbilaa. Yaadni qabu maal isin fakkaatee qabsoon kun itti finiinuu qaba jechaa fi garuu qabsoo kanarra yaada kennuu barbaadu keessaa akkuma naannoo Sidaamaatti fakkeenyaaf kanaan dura naannoof murteeffachuuf hawwatiin illee addaan qabsaa ture hawwatiin illee itti akka qophaa'u. Magaalaa Finfinnee irraan bilbilaan naguma. Labsii qeerroo irratti yaadannoo qabnu labsiin qeerroo yaaduma sirriidha. Innaa wanti guddaan immoo wanti irra guddaa nu yaachisaa immoo jiru. Mootummaan kun ofii isaatii wanti guddaan isaa wanti labsiin qeerroon irratti qabu dubbachuu qabnus OMN magaalaa Finfinnee keessa jiru deemeeti kan inni gaazexeessitoota keenyas kan hidhanii meeshaa isaan qabaniin zarafaniin saamaniitu kan isaan fixanii. Wanti guddaan karaa gama koote wanti guddaan yaada keessa na seensise fakkeenyaaf Geetaachoo Asaffaa Tigraay irraa qabuudhaaf adeemanii poolisii federaalaa meeqa kan iddoo sanatti isaan ofii isaaniitii qabanii hidhani mootummaan Tigraay jechuudha qabee hidhe. Amma immoo wanti isaan kun Jawaar fa'aa immoo asitti isaanii hin danda'u. Kan dandeessuudhaan eenyaan gowwaannee hidhaneedhan. Jawaar fa'aa immoo namni nuuf falmu namni waan hin jiraanneef Jawaar fa'aa akka barbaadetti qabe ogeessota keenya kan isaan qabanidha jechuudha. Garaagarummaan gidduu jiru duwwaa ilaalaas garaagarummaa mootummaan kunii fi qaamni nageenya eegsisu isaa waan hojjetu. Godina Arsii magaalaa Dhedheeraa irratti yaadni nu qabnu yaadni qeerroon kaasii gaariidha. Nuti magaalaa keenya keessatti mana baasanii ajjeesaa jiru qeerroodha. Kanaaf qeerroon akkuma jiru sirriitti biyya alaallee jiru sirriitti qindaa'ee guyyaa tokkoon akkasitti baanee sirna nafxanyaa kan ofirraa fonqolchuu qabnan jedha. Warri alaa gochaa inni godhaa jiran tattaaffii warroota biyya keessa jiranii fi onnee ta'anii jiru. Nullee haalli isaa irra jiran kun gaariidha akkanumatti tattaafufanii. Nullee warri biyya keessa jiru mana bulloo ala bulla kuuni mana kan milishaa gandaatti ta'ee wantoonni ta'ee doorsisanii mana guuraa ajjeesaa jiranii. Kanaaf immoo bakka ciisnetti duuban falmannee milichaa jiru. Yeroo an jabaadhaa achi fufaadha. Qabsoo kanarratti jabaadhaa achi fufaa tokko taanetiin ofirraa kaasnaa jedhan. Magaalaa Shaashamannee irra qeerroon hiriira dhiisuu hin danda'ani. Baqqalaa Garbaatii Jawaar Muhammad yoo ba'an malee namoonni mootummaa Abiyyi Ahmad kakaayame sababa isaaniitii achi taa'ame namoota kanneen akkamii achi taa'uu danda'a ka jennu yaadni ka kennu. Labsiin qeerroo bareeda ammas itti fufa ka jedhamu yoo jarri hidhame kunniin hin baane taate ammas itti fufuun kun bareeda jenna.
Isinis ammoo namoota kanneen yaada ittiin geessaniitiin akka namoota kanneen hidhaa yaaftanii mootummaaniif uummanni wal beeku akka ta'u jenna. Aanaalee bilbiloo boqojjiirraa isinii bilbillaati amma yaada isin kennuu jirtan teennee ilaaluu jirra.